Badhaadhina afoolli afaan Oromoo ittiin beekamu keessaa tokko Geerrarsadha. Geerrarsi bara dhufaa darbaa kan hawaasni haala jiruu fi jireenya isaa gaddaaf gammachuu isaa obsaaf hamilee isaa ittiin ibsatuudha. Geerrarsi dhaadannoodha yookaan ammoo beennata jedhamee beekama. Namni jiruuf jireenya isaa yeroo gaggeeffatu geerarsaan. Geerrarsi qalbii namaa fuudhee kan deemuu fi humna. Miira kamiyyuu ni ibsa. Gammachuu, gadda, roorroo fi haala namni itti jiru kan agarsiisu afoola waan baay'ee of keessatti qabatu yommuu ta'u, bakkaa fi haala itti geeraramu qaba. Kana jechuun geerrarsi yoomessa mataa isaa qabaata jechuudha. Inni daldalu yeroo daldalaaf deemu geeraruu danda'a. Inni doonis ta'e xiyyaara oofus bakkuma bakka isaatti haala keessa jiruu fi waan hojjetuun geerrarsa isa itti oofachuu danda'a. Oromoon geerrarsa isa jagnummaa ittiin lallabu, isa hiriyaa fi jaalala ittiin leellisu, isa biyyaaf goota ittiin faarsu afaanumaan ilmaan isaatti himee dabarsaa siin gahee jira. Kanaafuu geerrarsa keessa kuufama seenaa guddaatu jira jechuudha. Aga hammaatti gosti geerrarsaa qorannoodhaan adda bahan sagaltu jiru. Kunis jifaara saglan geerrarsaa jedhamuun beekamu. Jifaara geerrarsaa kana keessaa inni ka'umsaa faarsuu jedhama. Faarsuun kun ammoo mataa fi mana ofii irraa kan jalqabudha. Fakkeenyaaf birbirsa mootii mukaa funyoo malee yaabuuree, abbaan ofii gooftaadha, haati ofii soo giiftiidha, isaan malee waamuuree kan jedhu geerrarsa faaruu kan ibsudha. Kana keessatti haati ga'ee isheetiif geerarsaan ni faarfamti, abbaanis akkasuma. Jiruuf jireenya keessatti geeraraan tokko mana isaa, haadhaa fi abbaa isaa akkasumas maatii isaa faarsuu irraa jalqaba. Itti aansuun kan inni lammii isaa faarsuu geeraruutti darbu. Kana malees midhaanis, loonii fi jiruuf jireenya isaas faarsuu ni danda'a. Kana qofa osoo hin taane hiriyaa isaallee faarsuu danda'a. Geerrarulata kale sanan dabre gotu jette malif na yamini odo wajin jiru dutinu samini. Jifaarri geerrarsaa lammaffaan geerrarsa gootaati. As irratti geeraruudhaan dura gootni eenyudha kan jedhu beekamuu qaba. Akka Oromootti goota jechuun nama ummataaf dararamee fi wareegameedha. Namni geerrarsi gootummaan geeraramuuf kana keessatti ilaalama. Wayyaa koo dhuma hin oollee maalifan hiddiirra qabee gurra jirbii balleessaa, hirrumaan buta malee lubbuu koo du'a hin oolleef maalifan diinarraa dhiyeessaa gurra abbaa koo balleessaa. Geerrarsi gootummaa nama ni madaala. Oromoon gootummaa arjummaaf beekumsa isaa ilaaluun gootummaan nama faarsa. Ga'umsa ofii ibsachuuf waan geeraramuuf geerrarsi umurii qeerrummaa irraa jalqabee shaakalama. Oromoon waan hin ta'in ta'eera hin jedhu, kan hin qabnes qabaa hin jedhu. Maarree kan hin jirree fi hin qabneen hin geeraramu. Wanni geeraran kan ummata biratti mirkanaa'aa ta'ee fi ummanni kan beeku ta'uu qaba. Jifaarri geerrarsaa kan biraan geerrarsa adamsitu yookaan ajjeesaati. Kunis namoonni adamoo deemuun sookanii ajjeesan kunneen meeshaalee ammayyaa kanneen akka qawweetiin kan ajjeesan osoo hin ta'in harkaan harba qabanii wal'aansoo qabanii ajjeesu.
meeshaan isaan ittiin ajjeesan kunis cuubee yookaan waraantuudhaan. Akkasumas eeboon shaanfoo jedhamu fayi darbatee waraanee ajjeesuun geerara. Doachi jiru tinu samini akamale garre ina jesa male jam sudah mimbam de chanjalam panen di chalu nori wa akamale mare. Gosti geerarsa inni biraan immoo geerarsa qonnaan bulaati. Qonnaan bulaan waa'ee oomishaa fi midhaan isaa geerara. Xaafii isa dhuka 3 gurguraan isaa nama 3 boqqolloo isa shumburaa 2-5 gurguraa jechuudha. Inni shanaffaan geerarsa daldalaati. Fakkeenyaaf ooshee yaa bullaa angatoo lookoo teephaa waan miila naa meeqaa lakkoofsa isaa situ beekaa jedha geerara harree oofu. Geerarsi kan biraan geerarsa cigooti. Geerarsi cigoo kun yeroo ammaa kana gara adda addaatti uummanni waliif deebisuun wal morkachuu yookaan monoloog isa jedhamudha. Geerarsi cigoo kun ammaaf ammatti uumuudhaan deebii bifa cigoon geeraruu waan ta'eef bilchina kan agarsiisudha. Sammuun geerartoota sanaa hagam saffisaan walaloo fi yeedaloo qindeessuu akka danda'u kan mul'isudha. Akaakuu geerarsaa kana keessatti inni tokko isa kaan arrabsa, tokko ajjeesaa ta'e kaan immoo kan biraa yoo ta'u kanaan wal ciguu danda'u. Walaloof yeedaloo harkaaf harkatti uumuun walitti furguuggisu. Tigaarii moti boobni koteen qabu garaachumaan marri maalilloo waan namni harkaan qabneef namni biyyaa ba'ee gaafa rakkoo bu'am. Jifaarri geerarsaa torbaffaan geerarsa roorroo jedhama. Qixxaa eelee sibiilaa yaa irraan bukata ishee yaa jalaan gubata ishee isa beekuuf gabbinaa isa hin beekneef salphinaa midhaaniin midhaan nyaachuun raacatiin haraawwatu alagaa waliin duuluun goobanaan haraawwatu jechuun faa geerara. Geerarsi gosti 8ffaan ammoo abbaltii jedhama. Geerarsi abbaltii hawwii fuula duraa ibsachuuf kan geeraramudha. Jifaarri geerarsaa 9ffaan ammoo geerarsa gaabbiiti. Maarree geerarsi bakka fedhetti yoo geerarames jifaara 9 kana jalatti ramadama. Geerarsi akka jifaara isaatti yeroo geeraramu namoonni hirmaatan yookaan dhaggeeffatan geeraraa sana jalaa ni qabu. Cookuun kun namoonni baay'atanii yeedaloo bareedaadhaan waliin ta'uun ergaa geerarsaa sanaaf deebii kan ta'u yookaan kan geeraraa jiru cimsuuf kakaasudha. Cookuun karaa biraatiin akka sagaleen isaa jalaa hin ciccinne gargaara. Walumaa galatti geerarsaan nama dhaanu komachuutti hanga bulchaa conqorsu qeequutti dubbii dachaaf baaqeen himu. Yaada dubbii qaraan ibsachuu hanqatan geerarsaan labsu. Geerarsi ogummaa waan ta'eef Oromoon ittiin of himata. Seenaa waan ta'eef ammoo bu'aa bahii jireenyaa ittiin dubbatata. Qabametti onneen hadhuftuuf iyyuu malee lafti hundi kan isaati. Cidha, daboo, gadaa bobba'anillee gaafa laga bulan halkan ka'anii geeraru. Karaa gaafa deeman dadhabbii ittiin ba'uuf mukuu itti ba'uufis ni geeraru. Geerarsi mallattoo eenyummaa keessaa tokko waan ta'eef lafa Oromoon jiru hundumaa jira. Muffii, gadadoo fi dararaa sabaa geeraraan kan garaatu beekaa jedhee hin hambisu. Laphee dhiibbatee jecha isaa qaratee adda baabaa itti dhoosa malee. Abarakobo ya mukabala kamne matu koresi muranga matu koresi murabu pesira samale nama biya bae barbada kabu du sawaran kabu saretu